Wanni shamarran teenya biyya namaa kana keessa ta'aa jirtu wallaahi keessaa fudhiyenna kana keessa waan qalbii nama cabsu. Obboleettii tiyya jalqaba viidiyoo kee fayyadamuu dhiifama manaaf godhe. Wallaahi mee harkuma isii kana laala. Takki zayitii itti jige ta'a. Takki bishaantu itti jige ta'a. Takka waan akka ho'iitu dhaqeeti achi kanatti guggube malee lafatti miti jechuudha. Wallaahi nu akkana gubannee wajjanna. Akkanatti ibiddi nu qabatee wajjanna. Garuu warri biyyaa maal godhatu dadhabbii keenya ifaajee keenya akka waan lafaa dhufee wayiiti. Waa'ee wayii isinii himu intala biyya Suudii kana turte. Waggaa 5. Waggaa 5 jechuun waan salphaa isinitti fakkaatin. Waggaa 5 daladdee maallaqa maatii irra ergatte. Eenyu irratti isiniif fakkaate? Haadha isii dhalte irratti. Waggaa 5 gaafa isiin asii galtee jechuudha. Biyya Arabaa kana galtee mee maallaqni kiyyaa ayyoo kiyyaa askeen maallaqa kiyyaa jennaan hin jiru jetteen. Hin jiru. Maallaqa waggaa 5 hin jiru gaafa haati kan keessi hin jettu mee akkam taatati? Mucaan gubattee biyya biraatti deebise. Amma biyya biraa jirti jechuudha. Ijoollee ambee kurraa jechuudha. Mana ijaarratanii guggubatanii gaafa mana abbaa jiran mana haadhaa jiran guggubatanii mana bitatan takkaan ijaarratan. Gaafa isii heerumtu intala tamtu mana wajjin heeruma. Intala eenyu argite mana wajjin heerumtanii mana irraa hambifatan. Argite miidhaa uummanni keenya ijoollee teenya shamarranii miidhaa jiran. As qofaa miti barbe biyya namaa qofa miidhamaa jiru barbe biyyatti illee miidhamaa jirra. Wallaahi biyyatti illee miidhamaa jira. Miidhaa keessaafuyyuu kana hin jedhamne. Ijoollee meeqa jechuudha mana ijaarrattee obboleessi maqaa ofiitti jalaa deeffate. Isiin gubattee waa meeqa taate akka mucattii kana zayitii irra jigee waa meeqa ta'e guggubattee jette obboleessi mana isii maqaa irra jalaa jijjiirata. Takkaa gaafa bitan maqaa ofiitiin bitatan. Ara uummanni kun uummata rabbii sodaatu miti dhugaa rabbi. Uummanni keenya uummata rabbii sodaatu miti. Harki caalu waa akkanaatiin miidhamaa jirti ijoolleen teenya. Mana namaa keessatti waa akkanaan dararamaa jirti. Fayyaa ofii dhabdee meeqa kamtu kalee dhukkubsate? Meeqa kamtu sammuudhaan dhukkubsate? Meeqa kamtu waa ta'aa jira? Obboleettii tiyya nuti warra as keessa turre maaliif akka ture nurraa barachuun dirqama keettati takaleessa dhufte? Garuu waa takka siidhaam haga wallaalummaa kiyyaatitti. Maallaqni kan kee eenyuudhaan waliin qixxeessine? Haadhas kan keellee gargaari, abbaa kan keellee gargaari, maatii kee gargaari. Garuu waan qabdutti gadi hin dhiisine. Jaalalli ati haadhaaf abbaa kan kee waliidhaan qabdu hariiroo haadhaaf abbaa kan kee waliin qabdu obboleettii kan kee wajjin qabdu gaafa maallaqni gidduu keessa isin seene gidduu keessa maallaqni seene hariiroon keessa sun hin boora. Dhugaa siin jedha ati faajjee itti kennita isa haadha itti deebisna boru itti deebisna jedhani waan waggaa 6 waggaa 7 si jalaa fixan. Gaafa ati haadhaaf abbaa kan kee muufachuu hin oolu. Maaliidhaaf hiriyyaa kan kee gadi haftee waan ta'eef akkaataa ati faajjee itti fidde santu amma nama tokko akkana jedha. Haadhaaf abbaan kee haa nyaatanii haadhaaf abbaan kan kee hin nyaatin akka hin nyaanne hin jedhuun. Garuu atillee ofiin miidhaa obboleettii tiyya. Guyyaa si gaabbitu jira waan ta'eef. Guyyaa gaabbitu jira. Muniiraan dhiyoo kana biyyarraa galte Muniiraa Muhammadii sagalee isii dhageettan jedhee yaada. Waa'ee birrii erguu irratti maraattee dubbatti jechuudha. Mucaasa namni barbe akkana maraattee lafatti akkana maraattee hin dubbattu. Waa isii gubee waa ofii argite jirti waan ta'eef waa isii irra qunnamee jira waan ta'eef. Habiibtii asii mana ijaarta mootummaa si jalaa diiga. Asii mana ijaarta maatiin maqaa ofiitti jijjiirata. Asii maallaqa baankii kaa'atta. Wallahi inuma rakkanne rakkoo nu keessa jiru rakkoo addaati rakkoo ijoolleen keenya shamarranii keessa jiru. Asii beerra ambaa mataa nu nyaatti. Ka itti heerumanirraa rakkoodha. Ka irraa dhalatanirraa rakkoodha. Yaa rabbi nu laaffise silaa numatu daangaa rabbii taree manaa gabbahee ala keessa deeme. Tarii kanaaf rabbiin nu adabaa jira ta'a. Allahu alam. Garuu rabbi adabbii kana nurraa haa kaasu. Ijoolleen keenya guggubattee jirti. Guggubattee jirti. Kaan arabatu akka hoolaatti qala. Kaan arabatu akka waan peestaalii wayii fooqarraa gad darba. Kaan obboleettii ijoollee meeqa nyaata dhabanii mana keessa dhuman. Amma
obboleettii teenya rabbi rahmataa kadhu dhiyeenya sana keessa Arabni Suudii keessa qaaltisan jechuudha. Koomentii ho'i jala argi kaleessuma tana. Maal jettiin? Ani jette obboleettiin teenya takka. Maallaqa baatii 5 na dhoowwatanii naafeen jedhee gaafa an qabadhu albee qara qabu natti kaate. Gaafasi albee qara qabu natti kaate rabbiin kiyya na baasu balballi banaa jira. Uttaalee jalaa bahee jette. Argite? Odoo rabbiin balbala banaa ta'eetiin balballi sun banaa ta'uu baate silaa mucaa osoo achi lubbuu dhabde. Arabni wannuma feete gootee kiisii zibaalaa keessa jettee darbiti. Abbaa kanaa namni siin jedhee nu hin jiru. Obboleettii tiyya tana akira tanarra diqqoo tanarra gudduudha. Ani wallaalummaa kiyya waa takka siidhaama. Hanga biyya namaa jiru kana nama caalaa ufaa fayyadnu. Nama caalaa ufaa fayyadnu. Dhugaa rabbi. Ani waggaa 10 dirqama biyya namaa ture dirqama ati waggaa 10 wajjin turuun qabaattu. Waan waggaa 10 wallahi koomentii takka arge. Waggaa 10 jette. Wallahi jettee gagatte. Wallahi waggaa 10 biyya namaa dalagee waa takka hin qabu jette. Maaliidhaaf? Kuu asirgi jedhaan harreen duuteessitu erga gaangeen duuteessitu erga namni dhalateessitu erga namni du'eessitu erga lafti magaruu diddeessitu erga lafti magartee irraa haamuusitu erga wanni ijoolleen teenya taate waa takka miti qotiyyoon du'eessi erga qotiyyoon dhibameessitu erga waa meeqa wanni ijoolleen teenya qabattee deemtuun akkasittuu galatan qabnu. Akkuma sanittuu iyyuu namni galatoomii siin jedha akkasumatti nu galatan qabnu. Yoo umriin keenya dhumate alatti yoo jireenyi keenya boora'e alatti akkana gubannee waggaa 7 waggaa 8 waggaa 9 gubattee gaafa bultii ijaarratu kan itti ijaarratu sunillee dullatti jedhee sarrabsa. Maaliif akka dulloomtee maaltu mucaa kan akka godhee maaltu akkana mucaa kan caccabsee jedhanii gaafatan. Wanni inni beeku dullatti qofaadhaan beeka. Ufiiyyuu maallaqa jaartii biyya namaa ergatee waggaa dheeraa biyya namaa dalasiisee gaafa wal argan dullatti hidhee arrabsa. Maallaqa irraa nyaataa dhaqee inni dhalaa biraatiin jala deema gaa. Kana jira jechuudha. Waa akkana fokkataa kana nurra jiran ijoollee shamarranii. Dirqama ani waa akkasii qunnamuu hin qabaattu. Amma maatiin kiyya akkasii miti maatiin kiyya akkanaati miti jette ijoollee amma warri amma dhufe jechuudha. Yoo bubbultanii ooltanii maallaqa jidduu keessanii jidduu maatii keessa seensifatan ni argitan waa ijoolleen ta'in argitee bu'aa jirtu. Hin murteessiin amma irra dhaabbattee. Ati jaalala namaa qabaachuuf jaalala haadha keetii abbaa keetii maatii kan keetii abbaa manaa keetii maali jaalala namaa qabaachuuf jidduu keessanii maallaqa baasi. Gaafa jidduu kan kee maallaqa galchite ati baddee jirta. Gaafa maallaqa jidduu keessan galte jireenyi hariiroon keessa laafaa deema. Maallaqa irra hirkataa deema. Akka duraasa ofii danda'ee hin deemu. Maallaqa irra hir'ata. Qanii ati dhabdee waa erguu dhabde situ haati gadoodha. Qanii ati maallaqa kan kee gaafatte situ badduun. Kanaaf obboleettii tiyya waan barbaadde ufumaa bakka takka kaayadhu. Yoo haalli sii mijate ufuma bira kaayadhu. Yoo haala mijataa qabaatte ufuma bira walitti qabadhu giiftii tiyya. Dhugaa rabbi maal manallee bittu mootummaa siraa deegaa ishi faayida. Warratti illee erginaan nyaatamta. Ubbira qabadhu giiftii koo.